Yooyyaa babbaaroo jechaa dhaggeeffattoota keenyaa har'ammoo mudannoo guyyaa tokko irraati isiniif qoodaa kaaffee tokko seenneen aannan dhugaa ture asuma Finfinnee keessa naannoo Maganaanyaa kaafficha fuuldura karaa konkolaataatu jira. Aannan koo dhugaatii konkolaataawwan karaarra siifachi fiigan argaatiin bo'aaraa jira. Umuriin koo naannoo waggaa 19 reefuun kutaa 12 fixee hamma yoonatti jaalallees immoo hin qabuun ture. Barumsa koos dursa waan hin kennuuf wanta akkanaa keessa hin seen. Garuu hamma yoonatti dubartoonni baay'een qalbii koo immoo hataniiru. Yaa ogaa dhiirri waanuma argee hawaa oola rakkoonsaa ija jabaatee naasofsiisuti malee. Akkuma aannan koo walakkeesseen konkolaataa baay'ee jaalladhu Toyota V8 tokko karaarra goree kaaffeen ani taa'ee jiru fuulduratti paarkingii eeriyaa waan jiruuf dhufee na fuulduratti paark godhe. Achi iji kiyya konkolaatichaarra ture. Achi namni ta'e foddaa balbala konkolaataa gadi utuu buutuun arga. Erga foddichi saaqamee iji koo konkolaaticharra waan tureef iji nama foddicha banee walirra bu'e. Nanna'e lapheen koo na dhaate. Dafee ija koorraa buqqifadhee ammas na hin dandeessine deebi'ee ilaaluuf dirqame. Dhalattee durba akkas bareeddu argee hin beeku. Baay'ee diimtuudha. Iji isheerraa manatsarii aayigilaasii yookiin kashaafa godhatteeti. Rifeensi ishee luuccaa dheeraadha. Hidhiin ishee wayyoo hidhii ishii homaa dubbachuu hin danda'u egaa. Umuriin ishee baay'ee waan deeme hin fakkaattu. Yoo baay'atee guddate 18 taati. Konkolaatichi abbaa isheetu oofaa ture natti fakkaata. Garuu inni xiqqoo nama guddaadha. Otuman fayyajee isaan ilaalu konkolaaticharraa wajjin bu'anii gara iddoon ani taa'ee jiru dhufan. Achi kaafficha ol lixanii wayi gudii kun hundi hamma ta'uutti ani intalittiin ilaalaa ture. Garuu isheen dhimma homaayyuu hin qabdu. Ani ishee fajajee ilaaluun homaa ishee hin dinqine. Erga galanii booda waanan ta'uun dhabe. Inni ishee faanaa jiru dirqama abbaa ishee ta'uu qaba jedhee murteesse. Garuu ta'uu dhiisuu danda'as. Maarree tasa yoo jaalallee ishees ta'e demmoo namichi umuriin isaa deemeera. Isheen ganaa asheeta qamadii fakkaatti. Osuman kana ofiin mormee hin fixiin deebi'anii osuma dhufaniin arge. Hamma akka duraa jabaadhee ishee ilaaluu dadhabee fuula koo irraa achi garagalchadhe. Achiin booda qophaa ishee dhuftee konkolaaticha bantee yeroo seentu teessoo keessan hin oolu. Galgala naannoo sa'aatii 12 ture. Osoo daandii irra harka koo kiisii keessa kaawwadhee bitaaf mirga ilaalaa deemuu iji koo ilaalee hanga amanuu dadhabuutti kan miidhagdu intaloon qalloon takka na qunnamte. Iji ishii akka urjii halkaniiti. Dukkana cillinfatee ifaa ture. Maal kana qofaa waa'ee isii dubbachuun dubbii dheeressuuf malee waa'ee ishii himee fixuun hin danda'amu. Iji koo daqiiqaa tokkoof osoo gara biraa hin ilaaliin iji ishii ilaalaa turte. Sammuun koo immoo murtee mataa ishii murteessitee sa'aa sana irraa eegalee akkamitti ishee argachuu akka qabdu yaaduu eegalte. Hiriyyaan waliif kafana jedhama mitiiree. Anis kanuma yaadeen gara mana hiriyyaa koo tokko qajeelee akkuma isa argeen nagaa erga gaafadheen booda akkasin jedheen. Biroo koo har'a mucaa bareeddu tokko na qunnamtee turte. Onnee koo immoo ishii waliin jaalala keessa seenuu barbaade. Akka na gargaartu fedha jedheen waa'ee ishii xiqqoo taphachiise. Innis rakkoon qabu obboleessa koo fi anaaf ati wal malee maal qabnaa silas naan jedhee abdii natti horee. Anis baay'ee magammadaa osoo nuti waa'ee siyaasaa jirru obboleettiin hiriyyaa koo kan dhuftee ishee waliin akka hiriyyaa taate nutti himtee baay'ee takka gammadee sammuu koon salphaatti akka argachuu dandeessu murteessite. Hiriyyaa koo sunillee biroo koo erga obboleettiin koo beekteetii rakkoo hin qabu isii irraan qunnamnaan naan jedhe. Anis tole jedheen biraa deeme. Ergasiis osuma haala mijataa eegnuu torbee 2 nutti fudhate. Anis ija laafina kiyya irraan kan ka'e karra irrattis waan biraa miti naguma gaafachuu nan qaanfadha ture. Haaluma kana osoo jiruu mana obboleessaa kan ganda nuti jiraannu irraa kiiloomeetira 35 fagaatee magaalaa jiraatu bira deemuuf ka'een hiriyyaa koo sana irraa goree gara magaalaa obboleessa koo kan biraa akkan deemaa jiru ergan itti meennis obboleessa koo waa hunda hanga danda'e siifin sirreessa deeminaan jedhe. Ammas itti dabaluun lakkoonsa bilbilaa isiis siisterii koo irraa fudheen siin erga naan jedhe tole jedheen biraa deeme. Guyyaa 2 boodaan bilbilee fi maal irra akka ga'e gaafadhe. Innis isteeppii muraasa akka itti deeme natti hime.
Anis ergasii torbee booda yeroon dhufu akkuma ganda seeneen oduu gurra namatti hin tolle tokko dhaga'e. Hiriyyaan kee sun hawwii waliin jaalala keessa akka seene natti himan. As irratti akka ifaa isiniif ta'u kanan barbaadu intalli baay'ee jaalladhe sun maqaan ishee Hawwiidha. Anis akkuma dubbii kana dhagaheen amanuu dideen konkolaataa irraa bu'ee gara mana qajeeleen manatti galee xiqqoo boqonnaa fudhadhee booda gara mana hiriyyaa kooti sanaa qajeelee erga bira gaheen booda dubbii dura naan jedhan yeroon saniif amanuu didus haala amma ani achitti arge shakkii tokko malee akkan amanu na godhe. Hiriyyaan koo kan kanaan dura nama kamuu olitti hanga namni jaalala keenya irraa kan ka'e nuti hin fuutu wal jaallachaa turreef daqiiqa tokkoof wal bira deemuun nutti hin tolle. Yeroo ani iddoo isaan gadi seenuu akka nama waliin beeknetti na bira taree anis baay'ee rifadheen rookoo maal taate jedheen innis ammas homaa natti hin dubbanne cal jedhee na bira bahe. Tarii anis ofirra deebi'ee hiriyoota koo kanneen biroo bira deemee wanta ta'e hunda gaafachuu eegaleen isaanis ta'e hunda tokko tokkoon natti himuu eegalan. Ergan guyyaa ani ishiin hin jaalladha jedhee irraa eegalee akka inni ishii jaallachuu eegale edan an ofirraan hin hubanne malee ni durayyuu hanga waliin deemaa ture sana na duuba deebi'ee carraa sissiriisaa irraa argatee natti fayyadamaa ture. Yaa ilma namaa anis kan caalaa dhagahuu hin barbaadu jedhee achii deemee mana seeneen ija koo lamaaniin imimmaan caasuu eegale. Takka waa'ee jaalala ishee yaadatte kallattii biraan immoo hiriyyaa koo waan akkasii narratti raawwachuu isaa aarii gama biraa ture. Kun hundi sammuu kootti qormaata cimaa ta'ee akka waan ba'aa guddaa wayii narra godhanitti natti ulfaachaa ture. Ta'us garuu hanga danda'e of tasgabbeessee jireenyi itti fufa waan ta'eef jiraachuu eegalee galgala tokko osoon karaa irra deemaa jiru hiriyyaan koo sun ammoo garuu hiriyyaa koo jechuun maal na fayyadaa miti ishii harka irra kaawwatee daandii irra na afaan dhufe. Iji koo na amanuu didus ilaaleen bira darbe. An garuu inni waan hagas ga'us sana narratti raawwatee takka waan badaa isaan jedhee hin beeku. Inni garuu ofirra darbee hanga maatii isaa mara gahuu waa hunda natti yaadaa ture. Hiriyyaa koos ta'e maatii isaas akka waan diinatti wal ilaalaa ture. Sunis sababa inni olola sobaa akka waan ani isa irraan tarkaanfadhe jaalladhe fakkeessa ollaaf hiriyoota koo hundatti himaa ture. Akka waan ani hiriyyaa sobduu ta'ee na godhee dubbii isaanitti garagalchee hiriyoota fi namoonni naannoo san hundi kan duraan ilaalcha gaarii naaf qaban hundi ilaalcha badaan na ilaaluu eegalan. Anis aguma duraa caalayyuu jireenyi na jibbiisu eegale. Ta'us garuu obsuu qaba. Yeroo tokko namni ati fira jettee mudhiitti hidhatte boofa ta'ee si'idha waan ta'eef of jajjabeessuuf itti dhiisee dhuguma nama kan beeku waaqa caalaa hin jiru waan ta'eef anis waaqumatti dhiisee waan hunda. Turtii yeroo muraasaa ishee dhuunfatee ture. Ta'us garuu cubbuu koo irra jira fakkaata. Yeroo dheeraaf ishee jaallachuu hin milkoofne ture. Erga ishee waliin adda bahee booda na waliin araaramuu barbaade. Ani duraanuu hammeenya isaaf hin qabu waan ta'eef waan hunda dhiiseen dhiifama godheef. Ta'us garuu akka duraatti walitti hin dhiyaannu ture. Innis kan hojjeteef gatii isaa argatee anaafis rabbii koo tan an jaalladhe osoo hin taane kan rabbiin naaf jaallate naaf kennee amma jireenya jaalaa bareedaa keessan jira. Waan dhaggeeffattaniif galatooma.